macaafa keenyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 5 ishii gubbaa jirtu barumsa gabaabaa akka isin galtanitti fayyitan akka itti geeddaramtan akka itti waaqessutti dubbatu isa kana isin barsiiseen gara xumuruutti fida sa'aatii fayyadamuudhaaf lakkoofsi 3 aarsaa caala fudhatama qabaachuu wayyaa አማሪፍ ሰዓት ከመሰዋት ይልቅ ተቀባይነት አለው። አርሳድ አንዱራ አቦመሙን አጃጀሙን ጎርሰ ፉዳቹን ፉዳተማ ቀባ ለኮስሸን ማል ጀዳ ለኮስሸን ሞከነ ጀዳ የትጉ ሰው እቅድ ወደ ትርፍ ይመራል። ያን ኢሜ ኦጀቱ ቡአ ቀቤሰ ነመ ጎዳ ጀዳ ማረፊሳ namni ormisaa qabate yoo jiraate yettiguu ሰው yaanni warra dhimmee hojjetu bu'aa qaba. Wanti ariitiidhaan hojjetamu hundinuu hiyyeessa nama godha jedha. As gubbaa dhaabbadheen lakkoofsa 3 fi lakkoofsa 5 wal bukkee madaaleen amma furu qulqulluu na gargaare isin gorsuu isin barsiisuu yaala. lakkoofsi 3 yoo dubbisa lakkoofsa 3 wanta qajeelaa fi wanta dhugaa hojjechuun aarsaa caalatti waaqayyo waan qajeelaa fi wanta dhugaa righteous and truth doing righteous and truth ይሄ ቅን የሆነና መልካም ነው የሆነ ነገር መስራት ከመሰዋታችን ይልቅ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት አለ ይልና እዶ ከነቲ ወሮኒ መጻፉ ሁሉ ዱብስታኒ በርሲፍታ ስሪት ነው በዳ ማል ጀዳ ዋን ቀጀላፍ ዋን ዱጋታይ ኦጀቹን አርሳ ኢየሱ ጫላ ፉለ ዋቀዮት ማል ቀባ ፉዳታማ ዮካን አክሴፕታብሊቲ ኢሰጀኑ ቀባ አይዳ waaqa duratti wanti fudhatama qabu wanti waaqayyotti gammadu waaqayyo duratti jechuudha. Waaqayyo duratti mee waaqayyo duratti dhaame ila inside of God waaqa duratti nama duratti hin jenne nama duratti waan jallaa fi waan sobaatu powerful gizee bara jarraa nutamma keessa jiru kana yoo ilaalle wanti nama duratti namni harka reebuuf wanti namni sirbee fooricee iddoo guddaa qabuuf maal yoo jenne jallaa kan nama kolfisiisu soba kan ulfina qabu kan namni itti wal gowwomsutu fudhatama qaba. Waaqayyo duratti garuu nama duratti hin jenne under the sight of God በእግዚአብሔር ፊት waaqa duratti garuu wanti namatti tolu aarsaa dhiyeessuu miti tajaajiluu miti birrii ofii kennuu miti faarfannaa faarfachuu miti hiyyeessas gargaarus miti. Isaan kana hundumaa caal wanti waaqayyo itti gammadu wanti garaa waaqayyo boqochiisu yoo jiraate waan qajeelaa fi waan dhugaa ta'e hojjechuudha malee aarsaa dhiyeessuu miti. Dachee amma jirru kana akka ammatti jirru kana yoo ilaaltan akkuma biyyaatti as a country as a state as a world namni kam waan qajeelaa tokko waan dhugaa qabatee fuula waaqayyootti argamuu caalu nama duratti aarsaa dhiyeessuutti fiigu. Kennaan namoota baay'ee namoonni dadhabbii isaanii namoonni jireenya isaanii jallina isaanii soba isaanii maalii dhoksuu barbaadu aarsaa isaaniitiin haleluuyaa isaaniitiin waldaatti deddeebi'uu isaaniitiin qaawwaa isaanii ofqachuu barbaadu. Aside of human being nama duratti hin danda'amu nama gammachiisuuf ammatoo namni kana jirtan kun yoo nama dhibba caaltanis kana taatanis otoo kaatanii birrii kuma tokko kennanii kuma dhibba tokko amma walitti qabnee maal jetta waa'ee birrii kana jette waaqayyo hin argineedha. Ani hin beeku waan atamma goote kana ani hin beeku because of what yoo isin maqaa kootiin du'aa kaaftanii seexana baafneerra maqaa kee kana gooneerra yoo jettaniyyuu
otum sin aarsaa kanan dhiyeessin durayyuu ani sin hin beeku. Warra aarsaa naaf hiddan miti. Aarsaa keessan miti, an aarsaadhum keessan miti siniinuu. Namichi waaqni hin beekne yoo aarsaa dhiyeesse maal faayidaa qaba? Waan qajeelaaf waan dhugaa hojjechuun aarsaa dhiyeessuu wajjin wal bukkee yeroo ilaalamu fuula waaqayyootti maal ta'a? Tokko fudhatamaa, tokko fudhatamuudha. Lama. Wanti itti yaadamee hojjetamu yookaan wanta riinu hojjetamu lachuu kompeeriidha. Sunis kompeeriidha, sunis madaalamaadha, kunis madaalama. If we compare two things before the sight of God, one is unacceptable, one is acceptable. Tokko fudhatamu, tokko fudhatamu. Wanti kamiyyuu dukkana, ifa, dhiira, durba, sooressa, hiyyeessa, dheeraa, gabaabaa. Wanta addunyaa kana marti isaa lama lamaan jira. Beekaa wallaalaa. Kanaaf jireenya keenya keessatti tokko fudhatama, tokko fudhatamu. Tokko hin argama, tokko hin argamu. Waan mara argachuun garuu hin danda'amu. Kanaaf nuti sabni Waaqayyoo warra dhiiga Kiristoos hin bitamne qulloofne as jirru yeroo fuula Waaqayyootti dhiyaannu waan qabannee fuula Waaqayyootti dhiyaanne sana Waaqayyo hin simatamoo hin simatu. Itti gammadamoo Waaqayyo itti hin gammadu. Waaqa duratti aarsaan kun hin tolamoo hin tolu. Jireenyi koo kun. Kanaaf Roomee boqonnaa 12 maal jedhaa? Before you take any sacrifice, be sacrifice yourself. Ofiidhuma kee. Aarsaa jiraataa godhaatee Waaqa duratti maal godhaa? Akka fudhatama qabatutti. As a God accepts that. Akka Waaqni waan sana simatutti waan biraa miti. Birrii kee miti. Baay'ina kee miti. Waan kamiyyuu ofiidhuma kee mee calqaba be check up. Waaqayyo suma kanayyuu isimataaf isimatu itti toltaaf itti hin toltu Waaqni maal akka jedhu calqabuma jireenyuma kee kanayyuu mee Waaqatti kenniiti akkuma warqii keessa ibidda keessa galee warqii ta'uunsaa beekamu ofuma keessan otoo gara homaatti hin galin otoo gara heerumaatti otoo gara fuudhaatti otoo gara soorumaatti otoo gara mana yarachuutti hin galin ofuma keessan kana ganaa kan biraa fuutee ofitti dabaltee lama taatee baduurra ganaa kan biraa keessa galtee kisaaraa keessa daldala keessa galtee atis kasaartee birriin kee kasaaruurra mee calqabuma be check yourself ራሳችሁን ቼክ አድርጉት። ተቀባይነት መኖሩና አለመኖራችሁ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ያስደስታል ወይስ አያስደስትም ብላችሁ ራሳችሁን አቅርቡ ትላል። ምንም ሳታቀርቡ በፊት ራሳችሁን ዴጋቲቫኒያ Waaqayyo duratti maal godhaa? Ofuma keessan kan jireenyuma keessan kan maal godhaa? Itti kennaati what do you say about me? What do you say about my life? What do you say? Waa'eedhuma koo kanayyuu maal jetta jedhaati ofiidhuma keessa maal godhaa? Aarsaa jiraataa godhaati of dhiyeessaa. Namni calqaba jireenya isaa aarsaa jiraataa godhe of hin dhiyeessine kan nama biraa waa'ee isaa qabu. Waa'ee kennaa ofii miti. Abeeliif Qaayil yoo fudhattan lachan isaanii mana isaanii keessa jireenya qabu ofiifis dhufaniit aarsaa fidanii dhufan. Ofiifis fidaniit aarsaa fidanii dhufan. Lachan isaanii Abeelis Qaayilis. Abeelis harkattis waa qaba ofis fideera. Lachan isaanii fuula waaqatti dhiyaata. Kamtu isa dursaa kamtu akka durre itti yaadne Abeeli manuma taa'ee yaanni nama dhimmee hojjetu maal ta'a bu'aa qaba. Amma Abeel manuma taa'ee ooloo tokko keessaa kamtu kan Waaqayyooti kamtu Waaqatti gammada. Waaqayyo isaan kam yoon geesseef itti boqota garaansaa itti aragalfata jedheetu yaade. Achiin sammuusaa keessatti itti yaadnama jedhe cooma isaa furdaa isaa yoo geessite Waaqayyo itti gammada. Bakka erga waan natti gammachitoo hin taane waan Waaqni koo itti gammadu jedheetu qabeenya gurguddaa cooma isaa kun kan Waaqa kooti jedhee hennuma dhaqee gara furdaa laalu fuulli isaa maal ta'a? Shaayin ta'a hin ifa. Sababii isaa waan gaarii inni laalu Waaqa kootiif jedhee waan laaleef yeroo isaa bal'aa. Qaayil immoo qoy Waaqa dura nan dha'u maalan keessaaf jennaan gara xaafii adee gara galabaa manumatti fuulli isaa baduutti calqabe. Fuula badhaadhumsa akka Waaqni simanne hin beeka akka Waaqni ittiin gammanne hin beeka. Achan lachan isaanii dhufan aarsaa isaanis fidanii ofis fidanii barreessaan egaa Roomaa maal jedhaa? Ofii keessa dura dhiyeessaadha. Qaayil fuula Waaqatti of kaa'ee akka darbu beeka. Aarsaan isaa immoo Waaqni na simate aarsaa koo hin didu. Waaqni ana simanne taanaan aarsaa koo maal hin godhu hin simatu. Akkatti of barbaadaa ishee akkatti of barbaadaa akkatti of hubadhaa. Akkatti aarsaan keessa simatamu waan tokko sitti hima. Aarsaa Waaqayyoon aarsuu Waaqayyoof hin aarsin. Jireenya Waaqayyoof hin taane. Gola Waaqayyoof hin taane. Deemsa Waaqayyoof hin taane. Ilaalcha Waaqayyoof hin taane. Kan biyya harka reebeef kan biyya harka rukuteef waan kana yaadinam.
wanta nuti waaqa duratti ittiin dhiyaannu laphee ittiin waaqa duratti dhiyaannu calqaba ofii keenya qabaachuutu nutti jiraata. Jireenya keenya keessatti waaqayyo maal irraa barbaada? Aarsaa kooti moo jireenya hojii ko barbaada? Waan qajeelaa gaafa hojjennu, waan dhugaa gaafa hojjennu, waan ashaaraa ta'ee mul'atu erga duunee booddee waan siidaa ta'ee hafu hojjechuutu nutti jiraata. Lapheen keenya kanatti gammaduutu nutti jiraata. Waca ta'uun qabu barri keenya, manni keenya. Kanaaf waaqayyo eessa keetti gammada? Ina riifatiinaadha. Abeeliif qaal dhufanga lachuu fuula waaqayyo dhaabatanii naan waaqayyo akkuma keenya kanatti ija lamaan argameeti. Ija lama qaba. Ija isaa lama funyoontu jedhamte waaqayyo. Afuura. Waaqni maalidha? Afuura. Kan waaqeffamu maaliini? Afuura. Waaqayyo waaqa. Amma inni akka itti kana nama hundumaa arga waaqayyo. Kanaaf gara Abeel inni ilaalee gara Qaayil immoo maal hin goonedha? Gara Abeeliif aarsaa isaan ilaalee gara Qaayiliif aarsaa isaa maal hin goone? Inni ilaale jechuun hin fudhanne itti hin tolle waaqatti. Mana waaqayyo dhufuun humti mataa isaayyuu maal fudhatee galuuf Qaayil waldaa abaars bara baraan jooraa ta'e gadda fudhachuu dhufe. Agarteetta waan qajeelaaf waan dhugaan hojjettu yoo ta'e waldaa kiristaanaa dhufte eebbifamuu dhufta miti. Keessi kee qulqulluun taanaan abaaramuu dhufta. Keessi kee gammachuu qabu taanaan abaaramuu dhufta. Eekamsa fudhachuu dhufta. Badii fudhachuu dhufta. Kanaaf gara waldaa kiristaanaa dhaquu keenya dura miila keessan maal godhadha maxxanni qulqulluun eeggadhachuun miila keessan kanarra uddaanirra jettanii dhufiina jechuu miti jennaan adeemsa keessa sirreeffadha. Ilaalcha keessan waa miitaniittu waaqayyotu waa balleessitaniittu wanti waaqa sirraa barbaade waaqayyoof raawwattetta hin raawwanne waaqayyo maal sirraa dhabe maal sii kennee maal sirraa dhabe eessatti si madaale. Kanaaf akkatti of madaalaa dhufuudha malee waldaadhuma namni dhaquudhaaf dhuftu miti. Saa'ol qalteetta isa waaqayyo balleessii jedhuma balleessiteetta. Sagalee wayii dhagaa'eera. Kamaali kan saawwanii isaan immoo horii coccoomoodha. Horii furdaadha. Waaqayyo faarsaa dhiyeessinan. Nagara Saa'olitti arguyyuu waaqayyo maal jedhe? Saa'ol Saamu'eel deema. Saa'ol maal godheera? Teessoorratti tuffadheera. Kan waaqni tuffate as yoo socho'e yoo gubee jidduu ta'e maal fayyada? Waaqni shabsiin iyyuu taanaan. Salphaachi chaanii akka dhokkattee beentee fakkaatiin arraba kana jechuun fakkaatiin bichee yourself waan qajeelaaf waan dhugaa yoo goote waaqni sitti gammadeennaan simboon keeyyuu biddeen caalama quubsa. Yeroo deemtu sochiin kee nama qochiisa. Phexros sana gada gaadidduu isaanii barbaada ittiin fayyaa turanii. Nama waaqa gammachiise nama waan qajeelaa godhu gaadidduun isaa qoricha. Birrii isaa miti maal isaa miti. Kanaaf waaqayyo eessatti waaqayyoon miti. Amma warri qabeenya barbaadan kaatoo siniin jedhee tubiila sarka baaftanii isa sii kenne maal gooteedha waaqayyo hatti jedha waaqayyo isa sii kenne immoo mana kiraa kaffalatti malee itti biddeen nyaatte malee itti salphaa jebitte malee maal laa goote hin kennu siin jedhe aarsaa kee jedhe agartuu godura siin jedhe si hafaati warri si dhukkuba kana baaman jedhe gurra ta'e dhufte inni fayyaa qabdu immoo maal laa goote yoom na galateeffate inni fayyaa qabdu immoo eessa oolte yoom harkaan argatte yoom ittiin naa jiraatte naan siin jedhe hin baatu. Atenna sana wana pasarin na ifateta waka sifata arsa ke do kadaira sim barbar arsa ke barbar jenna waka yom choma sa yom na ambi sinjere waka yo situfatera teso kera sifude Daawitiif kennera choma yom na ambi qali balle siyede male yom na ambi sinjere waka as tokko waka yo dhammine waka yo dafjen ililleeti caljite ililchitume waaqni fudhato ililleeti waka zimjete ililchitura boyichati dhuga bochuto irragati guddaa qaba waka yo galannaa ta'u qaayil jedhe nan maaliif fuulli kee gurraacha jedhe to waan gaarii gooteetta ta'e to waan qajeelaa gooteetta ta'e akkasin taa turte dura si hafeedha fayyuu barbaaddu manatti si hafe fayyuun gola keetti si hafe fayyuun ollaa kee wajjin jiraachuutti si hafe fayyuun namni yaada sooroma. Kanaaf waan qajeelaaf waan dhugaa hojjechuun aarsaa caala maal taa'inne bu'aa qabaa. Namatti tola nama gammachiisa aarsaa caala waaqayyo tasgabbaa'utti gammadaa jenne asinne immoo wanta yaani dhimmee hojjetu maal ta'a bu'aa qabaadha nagaa namaadha dhimmee namni hojjetu namni yeroo isaatti hojjetu wanta rifatanii hojjetu immoo maal nama godha jedha hiyyeessa nama godha jedha. Kanaaf jireenya keenya keessatti akka hin hiyyoomneef maalaa goon fakkeenya boqonnaa 8 ogummaa haa qaban akka hin hiyyoomneef afuuratti akka hin hiyyoomneef foonitti akka hin hiyyoomneef ikoonomiitti akka hin hiyyoomneef hiriyaa keenya biratti akka hin hiyyoomneef gaa'ela keenya keessatti akka hin hiyyoomneef waan hojjennu keessatti akka hin hiyyoomneef yeroo mara maalaa goon egaa iyyummaa jalaa ba'uuf iyyummaa foonii iyyummaa afuuraa iyyummaa beekumsaa iyyummaa fayyummaa jalaa ba'uudhaaf maalaa goonu tokkoffaan ogeessota haa taanu. Eeyyamni naa dubbisa boqonnaa 8 ogeessota haa taanu. Ogummaan bulchaataa nama godha. Ogummaan qe'ee namaa du'a oolcha. Ogummaan badii jala nama booncha. Namni ogeessi hin badu. Eeyyatu argate tokkumaa kaasi. Ogummaan hin waamte bitiire
Hubannaan immoo erga ogummaa ta'e ennaa ishii waamtu hubannaan immoo achi abee tasan jira jetti mitiire. Ishiin iddoo ol ka'aa jechuun Waaqayyo biraa daandii yesuus jedhu Kiristoos Yesuus keessa namaa kennamte jechuudha. Karaa balbala ittiin gara mandirachitti lixan bukkeedha. Sagalee ishii dhageessiftee iyyitee yaa namoota yaa obboleetti yaa obboleessa jetti ogummaan sin awwaama na hawwaadha maaloo sin awwaama gara soorummaatti gara nagaatti gara milkaa'inaatti gara fayyinaatti gara jijjiiramaatti gara boqonnaatti gara Waaqayyoon garaa ga'uutti gara guddinatti guddachuutti gara mul'atatti guddachuutti gara boqonnaa argachuutti gara fayyina argachuutti nama nawwaama yaa namoota sin awwaama. Sagalee koos ilmaan namaa nan dhageessisa. Isin warri wallaalonni of eeggannaa irra deebiin dubbisime. Isin warri wallaalonni of eeggannaa isin warri gowwoonni hubannaa argadhaa. Ila ani waan ta'u dubbachuufan jira kana booddee waan ta'u nama taataaf naman taatu hin guddattaaf hin guddattu sooromtaaf sooromtu waan kana booddee ta'u jireenya kee gubbaatti waan ta'u waan raawwachuu jiru dubbachuufan jira. Mee dhaggeeffadhaa. Waan qajeelaaf dubbachuudhaaf afaan koo nan saaqqadha. Afaan koo dubbii dhugaa dubbata. Waan qajeelaaf waan dhugaa hin jenne dura namni ogummaa qabaatu malee waan qajeelaaf waan dhugaa dubbachuu hin danda'u. Ishi arrabni koos jallina dubbachuu hin ciiggaa nama sobu nama toon jiraatin jiraadheera jedhu nama toon qabuu hin qabu jedhu nama too beekuu hin beeku jedhu nan ciiggaa. Dubbiin afaan kooti hundinuu qajeelaadha. Isaan ka dubbii koo keessa sagalee kana keessa macaafa 66 kana keessa jallaa yookaan micciiramaan wanti nama miidhuudhaaf ta'e tokkoyyuu hin jiru. Nama isa hubataadhaaf. Nama isa qajeelaaf nama isa hubataadhaaf dubbiin dubbadhu dhumtu mul'atoodha. Isa beekumsa qabuufis qajeeloodha hangaa baqa ittiin dhumu waan ta'e ogummaa qabaachuu qabna. Wanti ariitiin hojjetamu hiyyeessa nama godha waan ta'eef inni yoomina iyyummaa harkaa bahuuf iyyummaan immoo gosa baay'een foonitti yoomuu hafuuratti yoomuu ikoonomiitti yoomuu beekumsatti yoomuu hafuuratti yoomuu iyyummaa gosa baay'ee jira. Namatti yoomuu namni tokko tokko birrii qabaa nama hin qabu. Namni tokko tokko nama qabaa birrii hin qabu. Namni tokko tokko beekumsa qabaa iddootti beekumsa isaa beeksifatu hin qabu. Namni tokko tokko wallaalaadhaa iddoo dhaqee baratu hin qabu. Kanaaf jireenya keenya keessatti iyyummaa keessaa bahuudhaaf hariifachuu dhiifnee ogummaa haa qabaannu. Ogummaan bu'aa guddaa qabdi. Ogummaan seena namaa geeddarti. Ogummaan galgala namaa tolchiti. Ogummaan caba nama oolchiti. Ogummaan ija namaarraa himimmaanatti. Ogummaan karaa qajeelaa gubbaa nama deddeebisti. Kanaaf jireenya keenya keessaa wanti iddoo guddaa qabnu iyyummaa keessaa bahuuf maal haa goonu jedhaa ogeessota haa taanu. Akka warra ogeessota deddeebi'inaa malee maal hin ta'inaa gowwoota hin ta'inaa jedha Phaawulos yommuu dubbatu. Ogummaan abdii namatti tola du'a qe'ee namaarraa deebisa. Salphina qe'ee namaarraa deebisa. Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 25 yoo dubbistaan Abigaayil kan jedhamtu dubartiin ogeettiin tokko abbaan manaa ishii gowwaadha. Hubannaan qabu. Iddoo amma dubbifnetti ogummaa wallaalonni maal akka ta'u gowwoonni maal akka ta'an waan isaan barbaachisu fayyuudhaaf du'a ooluudhaaf ogeessotaaf ta'uudhaaf maal takka isaan barbaachisu fakkeenya boqonnaan 8 kun hin ibsa. Kanaaf Naabaal jechuun gowwaadha. Gowwaa gowwummaan isaa du'a akkatti fidu beekamaadha. Nama gowwaa jechuun nama kaayyoo dhalateef hin beekne, nama waan hojjetu hin beekne, nama tuffatu, nama ofii isaatii iddoo ooluu malu hin oolle, nama waan qabu hin qabu jedhu, nama waan danda'u hin danda'u jedhu, nama gorsa fudhanne, nama abboomamaan ta'an gowwaadha kun. Namni kana maal jedha Maatewos 7 irratti nama gowwaa mana isaa cirracharratti ijaarrate fakkaataadha. Mallattoon nama gowwaa sagalee Waaqayyoo hin dhaga'u. Sagalee Waaqayyoo hin dhaga'u. Boqonnaa 8 gubbaatti maal jenne fakkeenyaatti ogummaa sagalee ishii maal godhu jedha hin dhageessifti jedha. Karaa ittiin bishaan badii oolan, karaa ittiin dheekkamsa jalaa oolan, karaa ittiin du'a jalaa oolan, karaa ittiin kufaatii jalaa oolan. Kanaaf Naabaal gowwaadha. Ishii sun immoo gamna. Ogeettiidha. Nama dubbii ishii mana ishii dhagaarratti ijaarrate fakkaatti. Lolaan lola'e wanti barbaade ta'e
yootti bu'eeyyuu omaan ta'u jechuun Daawit loltoota isaa qabatee yeroo qeeshi balleessu ajjeesuudhuuf ogeettiidha waan ta'eef ogummaa qabdi waan ta'eef akkamitti du'a mana ishiitti as deemu salphina mana ishiitti as deemu akkamitti akka ofirraa deebistu ogummaatti fayyadamtee hojjettootaaf buddeen Daawitiif sagada kanaaf barbaachisa jettee ogummaatti deemtee hojjettoonni kan qacaraman buddeen argachuuf waan ta'eef biddeen jala keessee Daawit dhattee sagaddeef sitti mu'ette ogummaa keef jalaan balleessin gowwaa laaltee gowwaan ta'in gowwaa gowwummaan saayyuu hin ajjeesa. Kanaaf gowwaa gowwummaa sana ajjeesa. Kanaaf Naabaal gowwaadha. Waan gaarii gooteef waan namaa sii deebise. Qajeelummaa gooteef salphina sii deebise. Nama gowwaa kana yoo miite Waaqayyo gowwaa miite dheesin dhiisu sirukuta dhis gowwaa gowwummaa sana ajjeesa. Yaa mootii jetteennaan Daawit dubbii ogummaa kana dhaga'e ogeessa waan ta'eef hin deebi'e. Naabaal gowwaa waan ta'e gowwummaa saayyuu maal ta'e hin du'e. Abigaayil ogeetti kana eenyu fuudhee Daawit mataa isaa fuudhe. Agartee qabeenya warri jalloota walitti kuusan jedha macaafni qulqulluun ila re'ee tokkitti naa qali jedhee dide miti haadha manaa irraa fudhatee qabeenya Naabaal hundumaa eenyu dhaale Daawittu dhaale. Sitti himu ogeessa gaafataan hin gowwoomin haalli sin gowwoomsin namni sin gowwoomsin soorummaadhaa jettee hin gowwoomin qabeenyi kamiyyuu kan dhufu iyyummaa jala kan itti baatu iyyummaa qabeenyaa iyyummaa beekumsa jala kan baatu yoo ogeetti taate yoo ogeessa taate waan hojjettu waan gootu eessatti akkamitti akka hojjettu waan si miidhuu fi waan si fayyadu duraan dursitee yoo karooratti baafattee nama guddaa taata. Abdiin kee naara'a manni kee nagaa godhata birriin kee mana jalatti hin dhumu hojjettee kisaaraan taatu dubbattee dhugaan dhabdu Waaqayyo ayyaana isaatiin si golbooba daangaan kee si bal'ata. Raftee boqotta abjuun kee dhugaa sii ta'a nagaan kee raafaa sii godhata. Haleluuyaa Waaqayyoof galannaa ta'u. Kanaaf iyyummaa jala ba'uudhaaf maal haa godhun jedhee ogummaa haa qabaanu. Ogummaa haa qabaanu. Jireenyi namaa kan inni mo'icha argatu kana. Lammaffaa waan qajeelaa fi waan dhugaa haa hojjennu. Waan qajeelaa fi waan dhugaa haa hojjennu. Naman ila gaafa waan qajeelaa hojjettu hiriyaa dhabda. Namni si jibba, haalli si jibba, hiriyaa si jibba, haati si jibbitu. Fudhatama dhabuu dandeessa. Namni maqaa si balleessa. Jettee sitti baay'achuu danda'a. Dhugaa yoo hojjette garuu waan qajeelaa yoo hojjette garuu self confidence yookaan ofitti amanamummaan kee hin dabala. Sababa isaa addunyaan guutuu si gammaduurra sammuu kee qofti gammaduu wayya. Namni si gammadee ati ofii kee qofa yoo ceephaamte gatii maal sii qaba? Gatii maal sii qaba? Ati ofii kee gammaddee ati ofii kee ofitti quuftee namni yoo gaddee konfidensii kee kanaan buru nama argachuu dandeessa. Gizee ammaa kana namoota baay'ee namoonni hin jaju namoonni harka rukutuu fi isaan ofitti hin gammadan jireenya isaanitti hin gammadan hafuura isaanitti hin gammadan namoonni baay'een amee jedhanii harkaa fuudhu isaan abjuu gaarii hin qaban irriba gaarii rafan qeen isaanii lolamaa ikoonoomii isaanii lolamaa gaa'elli isaanii lolamaa kiisii isaanii lolamaa daa'imni isaanii lolamaa manni isaanii lolamaa. Rakkinni kun hundumtuu eessaa dhufe yoo jenne calqaba waan qajeelaa maal hin goone waan dhugaaf waan qajeelaa hin hojjenne waan qajeelaaf waan dhugaa hojjechuun immoo gatii nama baasisa waan qajeelaaf waan dhugaa hojjechuun immoo sammuu namaatti nama xiqqeessuu danda'a yeroodhaaf garuu galgalee namaa hin bareeda. Kanaaf saba koo maal sin gorsa waan qajeelaa fi waan dhugaa hojjedhaa. Garaa jalinaa keessan galinaa qaxxaamuran deeminaa cal jettanii asiin na fayyada jettanii ulaalaaltanii keessan badina. Tura Waaqayyoon eeggadhaa dhugaa biraan darbinaa dhugaan jallisiinaa Waaqayyoon dhagaa yoo tuttureeyyuu Iyesuus hin dhufa yoo tuttureeyyuu dhugaan dhokattee hin haftu yoo tuttureeyyuu gaarummaan Waaqayyoo isin wajjin ta'a. Agartanii namni tokko dhugaa waan hin hojjenneef waan qajeelaa waan hin hojjenneef innaas keessaa ifatamte yookaan ifatame waldaa biraa dhaqu dhaqanii miseensa waldaa biraa maal si fayyada? Susuma geggeeddaruu waxiin mi'eessaa takka meessu of ilaalu si gaafata. Iddootti ifatamtu iddootti gorfamtu iddootti waan jallara deebii jedhamte achitti yoo nama taate yoo Waaqayyoon dhageesse hafuurri keen fayyaa manni keen fayyaa golli keen fayya. Wanti dhugaan wanti qajeelaan sitti tola yeroo hojjettu nama biratti yoo si xiqqeesseyyuu ani garuu waan tokko si gorsa waan tokko si dhaama yoo dukkanaayyuu bari'uun sanafu waan dhugaaf waan qajeelaa hin dhiisin. Qabsaayi dhugaa hojjedhu biyyaaf ollaa keef namaaf namni harka naaf haareebu jettee namaan jaalatamuuf jettee kormii abbaa keeti galanni Waaqayyo baata gatii shilee siin kafaloo ta'u baate yoo irra jirtan harka argotaa galateeffadhaa. Uduu rukutti uduu jadi jawab harka argotaa galateeffadhaa.
waaqayyoon galannaa ta'u. Namatti tolu fasanii keessan iddoo kana dorgochuun cabacabu miti mucaa sosobuudha malee. Si xulfaachuu danda'amma boruuf garuu si fayyada. Maqaa waaqayyoo alfaa. Kanaaf eenyummaa keessa akka baanuuf maaliin jedhee tokkoffaa ogeessota lammaffaa waan qajeelaa fi waan dhugaa haa hojjennu. Inni sadaffaan dhugaa dubbii sagalee waaqayyoo addaa baafan. Haa dhageenyu miti addaa baafan. Waaqayyoo maal jedha? Waaqayyo nama akkamii eebbise? Tola jettanii yoo abboomamtan waan gaarii lafti kun biqilchu maal ta'u hin nyaatu. Waan gaarii lafti kun biqilchu hin nyaatudha. Kana jechuun adda akka baafan barbaadu. Waan gaarii samiin biqilchu hin jedhu. Yesuus tamannaani mootummaa waaqayyoon gala. Abboomamuun aarsaarran caalaa namni dhiiree inni abboomamtu waan gaarii lafti kun biqilchu hin nyaatudha. Waan lafa kanarratti argattu waaqarratti kan hin arganne jechuudha. Al tokko namni tokko lafarratti yeroo miidhaan ishiin jedhu. Gaaratti garbeelii ta'e Mikaa'el ta'e abbaa fuudhuun beekon. Lafuma irratti waan gaarii ennaa gootu waan gaarii argatachuun waan lafa kana waan gaarii lafti kun biqilchu jechuun nagaa gaarii, mana gaarii, makiinaa gaarii, gaa'ila gaarii, ijoollee gaarii, simboo ollaa gaarii argatachuun. Waan gaarii lafti kun biqilchu jechuun hamaa sin argatachuun. Guyyaa dhalachee waan argite biqilchaa oolti. Inni kan qimii guutaa oola, inni kan nama jeesaa, inni kan maal godha hamaa biqilchaa oolti. Garuu ati yoo abboomamteedha waan gaarii lafti kun biqilchu maal godhaa hin nyaatta. Waan gaarii lafti kun biqilchu jechuun jireenya ilma namaaf barbaachise gaa'ila gaarii, mucaa gaarii, mana gaarii, uffannaa gaarii, nyaata gaarii argattaa. Lafarrattis tan karaattatteennaan gaarattan dhaqee boqodhan jedhe. Asumatti sagalee isa dhaga'eeti namni sagalee waaqayyoo dhaga'e waan ilma namaaf barbaachisu asumatti iyyuu hin argata, hin dhabamu. Sababii abboomamuu diduu keenyaaf abaarsitu dhufe. Dubbii waaqayyo gooftaa keessanii isaan haadha seetti mukana gaarii gootanii yoo raawwattan jedhama qonnaa 28 keessa deebii keessatti mataa malee eegeen tatanidha. Mataa malee eegeen tatan jechuun muluun keessa walitti deebitaniitu kana wal taatachuu isaati. Mataa taatochuun bakka namoonni sin laalanii jiraatu namootaaf fakkeenya taatu liqaan naxxan hin liqeessitu harka namaatti hin kuftanii galgalli keessan hin bareedaa jechuudha.